Maqaa abbaatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Hunduma keessan baga nagaadhaan ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bultii isaatiin nagaadhaan isin ga'e waaqayyo. Baga nagaadhaan dhuftan galanni waaqayyoof haa ta'u. Galgala kanaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2022 ayyaaneffachuudhaaf jala bultii isaa geenye irraa borganama sanbata guddaadha. Walii wajjin waldaatti dhufnee ammas waaqeffannaa ayyaaneffannaa waaqayyoof galanna ta'u. Hundumti keenya bakka jiru taanee yeroo kana kadhata keessa taanee sagalee waaqayyoo utuu dubbifamuu nageenya. I'm going to read from Psalm 96 verse 1 through 13. Faarfannaa 96 lakkoofsa 1 amma 13 kan jiru nan dubbisa. Hundi keenya kadhata keessa teenyee dhageenya. Faarfannaa haaraadhaan waaqayyoon faarfadhaa. Guutummaan biyya lafaas waaqayyoon faarfadhaa. Waaqayyoon faarfadhaa, maqaasaas eebbisaa. Fayyisuusaa guyyuma guyyaatti labsaa. Saba lafarraa keessatti guddinasaa, saba hundumaa keessattis gochaasaa isa dinqisiisaa beeksisaa. Waaqayyo guddaadha, guddisee jajamuun hin ta'aaf. Waaqayyolii hundumaa gararraattis sodaatamuun isaaf in ta'a. Waaqayyoliin saba warra kaanii hundinuu kan dhimma hin baafneedha. Waaqayyo garuu bantiiwwan waaqaa in hojjete. Surraan simboonis fuula isaa dura, aangoon miidhagummaanis mana qulqullummaa isaa keessa jiru. Isini qomoon saba hundumaa waaqayyoof ulfina dhiyeessaa. Aangoo waaqayyoos beeksisaa. Ulfina maqaa isaatiifis ta'u, ulfina maqaa isaatiif ta'u waaqayyoof dhiyeessaa. Kennaa fidaatii gara oobdii isaa kottaa. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti naqadhaatii waaqayyoof sagadaa. Yaa guutummaa lafaa isa duratti rom'i. Saba lafarraa keessatti waaqayyo mootiidha. Eeyyee inni biyya lafaa jabeessee dhaabeera. Iddoo sa'atiis akka hin butamne godheera. Qajeeltoodhaanis saba hundumaa firdiin kennaa jedhe. Bantiiwwan waaqaa haa gammadanii, laftis gammachuu haa qabaatu. Galaanni wanti isa keessa guutes haa huursu. Bakkeen wanti isa keessa jiru hundinuus haa gammadan. Eeyyee mukeetiin caakkaa hundinuu sagalee gammachuu haa dhageessisanii. Kun fuula waaqayyoo duratti in ta'a. Inni in dhufa. Eeyyee inni lafaaf firdii kennuudhaaf in dhufa. Guutummaa biyya lafaaf qajeelummaadhaan, saba hundumaafis amanamummaadhaan firdii in kennaa. Ameen. Kun sagalee waaqayyooti. Bakkuma jirrutti hundumti keenya kadhata keessa taanaa. Yeroo kadhata gabaabaa dhuunfaadhaan fuula waaqayyoo duratti kadhannu ta'a. Daqiiqaa 2 waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon jajadhaa. Fuula waaqayyoo duratti waggaa har'aa dhufnee walii wajjin ayyaaneffanne. Arras fuula waaqayyoo dura walii wajjin jirra.
Kanaaf hafuura galataatiin guutamaa. Wanta hundumaa irraanfadhaa. Isa darbetti hin hidhaminaa. Isaayaas akkas jedha miti. Hafuurri Waaqayyoo Isaayaas keessaan isa durii hin yaadatinaa. Ani amma kunoo waan haaraa nan godhaa. Inni samman biqilaa jedhe. Isa gaarii kaleessa ta'eefis Waaqayyoon galateeffadhaa. Rakkina kaleessa keessa dabarreefis Waaqayyoon galateeffadhaa. Haala har'a keessa jirruufis Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoo gaariidha. Haala hundumaa keessatti kan ituun jijjiramin nu baatee galgala kanaan nu ga'e Waaqayyoodha. Jaalallisaa nutti hin jijjiramne maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf isa galateeffadhaa. Namni hundinuu galataan haguutu. Yesus Kiristoosii laphee isaa keessatti, jireenya isaa keessatti hafuuraan akka dhalatutti namni hundinuu oqubaa Waaqayyoof dhiyeessuudhaan haguutu. Dhumti keenya fuula Waaqayyoo dura ol kaanee dhaabanna. Inni galateeffamuun hin ta'aaf. Waa'ee kootiif, waa'ee keessaniif inni ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufee nama ta'ee dhalate. Inni galateeffamuun hin ta'aaf. Inni iddoo isaa dhiisee, ulfina isaa dhiisee biyya lafaa dhufee nama ta'e. Inni foon uffate. Inni galgala kana laphee keenya keessatti galata fudhachuun hin ta'aaf. Galata kee jedhaanii. Waaqayyo siyaa galatu utuu ati Yesus Kiristoosin hin ergine ani amma galgala kana waanan ayyaaneffadhuun qabuun ture. Firdii koo duwwaan yaadadhan ture. Amma garuu furamuu koon yaadadhe. Galanni siif haa ta'u jedhaanii Waaqayyoon. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Maqaan kee bara baraan olola jedhu. Maqaan kee bara baraan dabalee daddabalee olol haa jedhu. Waaqayyo yeroo baay'ee waan si gaafannu wanta nu ta'e yommuu yaadannu si galateeffanna. Xinnoo turree isati nu goote dagannee wanta hafe wanta irrateetti qabamnee jiraanna. Galgala kana garuu isa hundumaarraa yaada keenya kaafnee galata siifinna. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ulfina kee dhiiftee nu barbaaduu gara biyya lafaa waan dhufteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Karaa Yesus Kiristoosiin barbaaddee waan nu argatteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ati abbaadha, ati isa jiraataadha. Ati Waaqayyo keenya, ati jaalallee keenya. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ati isa jiraataadha, maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Gaarummaa keetiin, tola keetiin fayyina arganne iddoo kanatti walitti qabamnee maqaan kee haa ulfaatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Namoota iddoo kana dhaabatanii jiran hundumaaf galanni maqaa keetiif haa ta'u. Maatii iddoo kana jiran hundumaaf galanni maqaa keetiif haa ta'u. Tokkolleetu keessaan dhabamin walii wajjin wal duukaa fuula kee duratti dhiyaachuu dandeenyeerra. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Si jajanna, si galateeffanna, gaaddisa keenyaati, da'oo keenyaati. Maqaan kee haa eebbifamu. Galgala ayyaaneffatamuu kanatti si ayyaaneffanna, maqaan kee olol nuuf haa jedhu. Yaa Waaqayyo iddoo kanatti wanta hundumaa dabarsinee harka keetti kennina. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa keessatti hojjeta, hin dubbata, hin barsiisa. Hafuura kee qulqulluudhaan akka nutti dubbattu, akka nu barsiiftu si kadhanna. Karaa gara garaatiin dubbattaati. Ituu namni sagalee kee dhaggeeffatu laphee namaatti buuta.
dingata sagaleen itun jiraannes umtuutun jiraanne namatti dubbatta. Namooti fuula kee duratti ol galan kun hundinuu namarraa tun taane sirraa hadhagaanu galgala kana. Namarraa tun taane hafuura kee irraa waa hadhagaanu galgala kana. Jireenya isaanii irraa tun taane gurra isaaniitti isa asaasurraa tun taane sirraa olii waaqarraa waa hadhagaanu galgala kana. Sibiraa kan ta'e laphee namootaatti hadhagaamu galgala kana. Ati waaqa isa araara baattee gara biyya lafaa dhufteedha. Ati waaqa isa dhiifama baattee gara biyya lafaa dhufteedha. Ati waaqa isa ayyaana baattee gara biyya lafaa dhufteedha. Ayyaanni kee kun galgala kana namoota hundumaarraa buufatu. Hundumaa dabarsinee harka keetti kennina. Jalqabaa hamma xumuraatti gidduu keenyatti argami. Hafuura keetiin nu geggeessi. Sagantaa keenya kana dabarsinee harka keetti kennina. Alatti manatti eegumsi kee hafuura qulqulluu hunduma keenyaaf haa ta'u. Qilleensa kana keessatti eegumsi kee hafuura qulqulluu xinnaa keenyaaf guddaa keenyaaf haa baay'atu. Kana hundumaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Mee ililleedhaan harka rukutuudhaan Waaqayyoon galateeffanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Nooraa. Dubbisa duraa kutaa macaafa qulqulluu keessaa, macaafa Isaayaas raajichaa keessaa, akkasumas wangeela keessaa duraa duubaan dubbifannaa. Dubbisa duraa kan nu dubbisu jaalalleedha. Jaalallee mootii. Jaalalleen as jirti moo gubbaa jirti ijoollee bira? Ijoolleen dhufaa jiru ta'een beeku. Dubbisa duraa yeroo isaan dhufan afaan Ingiliffaatiin dubbifanna dhufaa jiru ol galaanaa jedhaani. Jaalleenis bakkeedhuma kana jirti jara wajjin gatii ta'ee fi kutaa wangeelaa dubbisaa ammaseen ol galtutti ol galaa jiru. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 14 walii wajjiniin dubbifanna. Luqaas boqonnaa 2 1 amma 14 dhiifama. Luqaas 2 1 amma 14tti. I'm going to read from Luke chapter 2 verses 1 through 14. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessaa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugisxoos mooticha biraa abboommiin ba'e. Caafamuun namaa kuni isa jalqabaa ture. Innis bara Qerenewoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu addumaddaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyyaatti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreetii ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhimaasaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiraniis yeroo Maariyaam itti deessu ga'ee hangafa ilma ishee deessee lafa bultii kara deemtuu iddoo hin arganne waan turaniif wayyaatti martee siree horiin keessaa nyaattu irra ciibsite. Tiksitoonni tokko immoo naanna'aa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turanii. Ergamaan Waaqayyoo dingataa isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatanii. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'aa mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo kana. Mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaatturraa ciisu in argitu isaaniin jedhe.
achumaanis kutata ergamootaa Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kana wajjin turanii isaan immoo oqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduu fi lafarratti jedhanii Waaqayyoon in faarfatu turanii. Kun sagalee Waaqayyooti. Amma jaalalleen macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 2-7 nu dubbiftu. We are going to read from Isaiah chapter 9 verses 2 through 7. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who lived in a land of deep darkness, on them light has shined. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as people exult when dividing plunder. For the yoke of their burden and the bar across their shoulders, the rod of their oppressor, you have broken as on the day of Midian. For all the boots of the trampling warriors and all the garments rolled in blood shall be burned as fuel for the fire. For a child has been born for us, a son given to us. Authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His authority shall grow continually, and there shall be endless peace for the throne of David and his kingdom. He will establish and uphold it with justice and with righteousness from this time onward and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Waaqayyo si haa eebbisu jedhanii jaalalleera. Warri afaanni kun sirriitti galuuf yasin jiranu isaaniif jenneetu afaan Ingiliffaatiin kan dubbifnu. Afaan Oromootiin irra deebi'een isa jaalallee nama nu dubbiste dubbisa. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2-7. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argaa. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniif ifni hin ba'a. Ati sababaa iftee gammachuu isaaniis guddifteetta. Isaan akka nama midhaanii makaratuutti si duratti hin gammadu. Akka warra boojuu hirmaatuuttis sagalee gammachuun dhageessisu. Bara warra Midiyaanitti akkuma gootee ammas waanjoo ulfaataadhaaf loloosoo isa gateettii isaaniirraa hin caccabsita. Ulee warra isaan cunqursaniis hin urreessita. Kopheen warra loltuu yeroo lolaatti ittiin lafa dhidhiitan hundinuu qoloon dhiiga keessa gangalfame hundinuus ibiddaaf hin ta'a. Ibiddis isaan hin fixa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa in jedhama. Guddinni mootummaa isaa fi guddinni nagaa isaa dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti mo'a. Isa inni ijaarasi firdiif qajeelummaadhaan amma hamma bara baraatti isa in eega. Hinaaffaan Waaqayyo Gooftaa maccaa kana in godha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kana kallattiidhumaan gurmuu waaqeffannaa wajjin gara faarfannaatiin wal duukaa Waaqayyoon waaqessuutti dabarraa. Gurmuu waaqeffannaa gara fuulduraatti nan afeera. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga geessan.
harka keessa walitti rukutaati waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Sagalee keessan bahii godhaa ol kaasaati. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ilmatu nuuf dhalate har'a Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsi 6 mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhamaa jedha. Moototi baay'een Yesuus Kiristoosiin fuuldura Israa'el irratti mo'anii darbaniiru. Kan akka Yesuus Kiristoos maqaan akkasii mogga'eef garuu hin jiru. Ameen. Hin turre kanaan booddees hin jiraatu. Gorsaan hangafni nagaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Mee isa hangafa nagaa kana ta'eef galgala kana waaqeffannaa keenya dhiyeessina, galata keenya dhiyeessina. Ija keenya walirra buufnee isa qulqulluu ta'e, isa jabaa ta'e kana eewonni hangafni nagaa kuni, eewonni jabaan jabaa caalu kuni kan raajoti waa'ee isaa raajanii, kan gurguddoonni waa'ee isaa dubbatanii darbanii, kan dhalootis ichi dhufus waa'ee isaa dubbatu qulqulluu jabaan hangafni nagaa nama baay'ee jeeqaa ta'ee dibame, nama baay'eetu jeequmsaan mudame, baay'een moototaa kaa'anii jeequmsa gurguddaa biyya lafaarra dhaabanii darbanii Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatin hangafa nagaa jedhame. Haleluuyaa. Yesuusiin maal jettanii waamtanii jennee walii wajjiniin waaqayyoon waaqessu. Haleluuyaa. Oh, hallelujah, hallelujah, hey Jesus, oh, hey. Hallelujah, 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 oh, Jesus, 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 hallelujah, hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Oh, Jesus, manjetani wamtani. Jesus, manjetani wamtani. Jesus, manjetani wamtani. Jesus, manjetani wamtani. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata, Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata dani. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Yesuusin, Yesuusin, Yesuusin maal jettanii waamtanii. Yesuusin maal jettanii waamtanii. Yesuusin maal jettanii waamtanii. Yesuusin, Yesuusin maal jettanii waamtanii. Oh, Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata dani. Masih sejrata ilma waaqayyooti. Masih sejrata, Masih sejrata ilma waaqayyooti. Yesuusin maal jettanii waamtanii.
Yesusi majetani wamtani Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata ilma waqayoti Jesus kulkullu kajelada namota gara jireenya digange sura Christos kulkullu kajelada namota gara jireenya digange sura Jesus kulkullu kajelada namota gara jireenya digange sura Jesus kulkullu kajelada namota gara jireenya digangesura isabe kunjireenya barabarati motummaan irraan darbu dhaabbatee abati ijaartuun kan tuufatanii dhagaa golee ta'e Yesuus ifa biyya lafaa nama abdii ta'e Hallelujah 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 oh, oh, oh. Hallelujah 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 oh, oh, oh. Hallelujah Jesus majetani wamtani Jesus majetani wamtani Jesus majetani wamtani Masih sejrata dani Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata dani Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata ilma waqayoti Jesus majetani wamtani Jesus majetani wamtani Masih sejrata ilma waqayoti Masih sejrata ilma waqayoti Hallelujah Galanni siifata Waaqayyo maqaan kee eebbifamu maqaan kee eebbifamu itti fufnee Waaqayyoon ol wajjiniin waaqessinaa shookaa ishoo gammannaa fayyisaan dhalatee ni ililchinaa ni jedhu hunduma biratti beekamaadha saabateef isa kan ol kaafnee Waaqayyoon ittiin faarfanna Show gamana isana lateni lechina kanni dale minuwera angondo atabe
jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo ililchina fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra afaan raajoota isaa akkuma dubbate waaqayyo saba isaa kakuusaa raawwatee biyya lafaatti ergee tokkicha ilma isaa kunoon argisiisee guddaa jaalala isaa ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra mucaan dhaalatee Amaanu'el maqaansaa waaqayyo nu wajjin kan jedhu hiikansaa inni waaqa jaalalaa hangafa nagaati nu arsaarsuuf kan nuufe waaqayyo abbaati ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina ifni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra maqaansaa Yesuusi mootiin nuuf dhaalate araara nuuf kennu jaalalaan kan guute rimsee kan gammanna gammachuun ililcha olaawaan nu ergeef waaqa abbaa qorichaa ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ifni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ifni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ulfina isaa dhiisee waaqarraa kan bu'e Kiristoos fayyisaan jireenya nuuf ta'e ottaani gammanna yaa nama ililchenna galatarraa kan hafe silaamaaf deebifna ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ifni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ishoo hin gammanna fayyisaan haalateen ililchina dukkanni caalee ifni nu baheera aangoon du'aa cabee jireenya arganneerra ililcha yaa namaa gammaddanii mootii fayyinaa argattanii 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 ililcha yaa gammaddanii mootii fayyinaa argattanii
ililchaya nama gammadani moti fayyina argattani ililchaya nama gammadani moti fayyina argattani ajootatu himee dhalachuusa ililchaya nama gammadani namootaaf yaadamee dhalachuunsa ililchaya nama gammadani fayyina nuuf laatee dhalachuunsa ililchaya nama gammadani ililchaya nama gammadani moti fayyina argattani 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 waaqayyo abbaa keenya nu jaallate ililchaya nama gammadani okicha ilma isaa kan nuuf laate ililchaya nama Jesus motin kuno nuuf dhalate ililchaya nama gammadani ililchaya nama gammadani moti fayyina argattani 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 baga gammaddan waaqayyo gammachuu kana keessatti isin eebbifaadha. galanni waaqayyoof haa ta'u baay'ee namatti tola garri bitaa kun silaa amma guutee jira eessa akka isaan dhufan waaqayyoof galanna ta'u guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa mee ililleedhaan harka rukutuudhaan waaqayyoof galata gashin solee yeroon kun yerootti shaamaa ibsaa qabsiifannuudha akkuma argitanuu ibsaanas kaa'amee jira ijoollee keenya amma isa bara darbee lamman sadan tokko sinii kennaa turre amma ijoolleen nuyi baay'eedha jedhanii didanii hunda isaa fudhataniiru isaanumatu tarreedhaan gara fuula duraatti dhiyaatanii kutaa macaafaa himaa qabsiifatu kutaa macaafaa suni yoo sirriin taane immoo isintu sirrii miti qabsiifachuu hin danda'anu jedhaa jechuudhaan immoo as dhaabadheen geggeessaa asaffaan immoo isaaniin iddoo kanatti dhiyeessee isaanii wajjin akka isaan qabsiifatan gargaara jechuudha. So this is time for candle lighting. If your text is related to the birth of Jesus, you will light the candle. If not, the congregation will say, no, that's not the right text, so you will not do it. I hope you are ready for that. Okay. Merry Christmas. Baga geessanii baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2022 isin ga'e. Amen. So it is time that we are going to read our verses. So those of you who have verse, come forward, all of you. Yeah. Keessini lukkisin keessan sirriidha moo sirrii miti enne gaafannaa detention itti naqeera ijoolleetti. It is verse reading time. Now,
Naomi, Halle, Hire. It is not playtime. I will call you when we start playing. Yeah. Warra versi qabdan duba. Only those of you who have verses. Come to the center. Come forward. To the Amma center. Masika. Right. Okay. So you read your verse and you light the candle. Yeah. There is one more process. The congregation will listen to you, and if it is Christmas or like verse If it related is to Easter. Jesus, yeah. If it is Easter, it is not working. So yeah, there is approval process. So you wait for that. You will be fine. Okay. Okay. Kananira jalkamna. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be the ruler of Israel, whose origins are from ancient times. A son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Luke 1:35. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord himself will be behind. The virgin will conceive and give you a child, a son, and will be called Emmanuel. Matthew chapter 1, verse 18. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they could come together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those whom favor us. Second Corinthians 9:15. Thanks be to God for his indescribable gift. Isaiah chapter 40, verse 3. A voice of one calling, in the wilderness prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Shama tokko tapera. Case you want that murteessitu ta'a jechuudha waa'ee shaamaa sana. So, if we have a guest, keessummaa tokko qabnaa shaamaa tokko hafe kan immoo keessummaa tokkotu qabsiifata. Keessummaan kun akkasumatti utuu tiksiin dubbisiin qabsiifatu warra boojjiidhaan fuulduratti afeeraa dhufanii qabsiifatanii deebi'u. Boojjiiti nama baay'ee dhufee qabu. Laakki warra boojjii warra duraas keessaa miti warra eeggadan dhufanii keessummaa. Boontuudhaan jechuun isaanii. Boontuu baay'ee Amanuel jechuudha gama biraatiin maqaan isaa Amanuel ati naa wajjin jirta. So thank you guys. Some of you had very not so deep voice last year, but this year the voice. Thank you so much. Thank you. You can have a seat, go back to your seat and wait for the play. Yeah. Yeah, thank you. So barreen gaddaa sagalee qaqalloo tokko dhageenye amma ciccimaa dhufeera sagaleen jechuumaafani. Guddataa jirraa jechuu kooti. It's time for skits and songs. Amma you kan ijoollee irra jira jechuudha, children and the youth time. So Asafa will continue to lead them. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, they are going to yeroo hundumaa akka goonu iddoo kanatti shaamaa baay'ee qabsiifne shaamaa 13 kanaaf ijoollee dhumti nutti himanu isiniin hin gaafadhu. So we have 13 candles here. Who will tell me why we lit 13 candles today? Why is it 13? Why is it not 3 or 4 or 9 or 12? Anyone who will tell to the congregation? Why is it 13? No one knows why number 13 is so significant tonight? Okay. Kanani is raising her hand, I think. Is that right? Yeah. Stand up and tell to the congregation. The 12 disciples and Jesus Christ. Okay, good. Sirri damiti? Yeah. 12 disciples and Jesus. Yeah, Kanani killed it. Arka ulit rukutaa fi rajee biyyaati, please. Thank you so much. They are going to show us the story of birth of Jesus Christ in very short play. This play is written and directed by Urge and Kanani, but there are many players, so they are going to lead. I invite Urge and Kanani forward to lead the, show us the direction. I don't know what to do. Santu beka wango dan sababite bechoda. The youth program presents our play about Jesus' birth. We hope you enjoy and Merry Christmas. We're going to start off our
play with Kia's poem. She wrote a poem about Jesus' birth. Today, on this day where someone was here, he came to the world as a baby and sacrificed himself in the end. He healed, he spoke, he taught, he did miracles for us all. On this day, we won't look at Santa, but him and for his work. So I'll thank him and have a great day. So I'll thank him and have a great day to remember because it's Christmas. A long time ago, in a town called Nazareth, there lived a young woman called Mary and a young carpenter called Joseph. They loved each other very much. They also loved God very much. Mary of Nazareth was very special because God had chosen her to be the mother of his only son. God sent the angel Gabriel to ask Mary if she would be the mother of God. Mary, you are the chosen one. You will have a baby boy. He will be very special. He will be the Son of God. You must call him Jesus. Soon after the angel's visit, Herod, the ruler of the land, gave an order. By order of the emperor, everyone must return to the place they were born and pay a special tax. Joseph was worried. He was born in a place called Bethlehem. It was a long way away, and Mary's baby was due at any time. Joseph and Mary knew that they had to go and prepare for the journey. Mary rode to Bethlehem on a donkey with Joseph walking by her side. Remember, Mary was about to have a baby, so it was a very long, dangerous journey. Mary and Joseph were very grateful to their faithful donkey who carried Mary so bravely and so carefully. It took many days to reach Bethlehem. When they arrived, Mary was very tired. They needed to find somewhere to stay, but the town was crowded with lots of other travelers, and every inn they went to was full. All the inns, including mine, are full, but you can go to the stable where my animals are. It is warm and dry. During the night, Mary gave birth to Jesus. She wrapped him in strips of cloth and laid him in a manger full of hay. Nearby, on a hillside overlooking the town, some shepherds were watching over their sheep. As they did so, a very bright light came into the sky. The light was an angel sent by God. The angel said, "Do not be afraid. I have good news. The Son of God has been born. You will find him in a stable in Bethlehem." The Son of God has been born. The shepherds were excited and went to Bethlehem to find Jesus. When they found Jesus, they were filled with joy. They told They told Mary and Joseph about the angel in the sky. Wait, I'm gonna go bring. This must be the Son of God. The angel told us that he will be the Savior of the world.
Can I kiss his feet? A long way away, in the wise kings who studied the stars saw a new, very bright star shining in the sky. They knew this meant a great ruler had been born. The wise men decided to go and find the baby. Thinking that the baby king would be in the palace, they went to see King Herod. We have come to see the newborn King of the Jews. A new king? You tell me there's a new king? There is no. This is terrible news. I am the king. Please go and find him and then tell me where he is, so that I may also honor him and bring him gifts. Although Herod had told the wise men he wanted to take gifts to the newborn king, he was really angry as he thought that this new king might take away his throne. At night, he had bad dreams. He was so worried and jealous about the arrival of the new king. I have bring you gifts of gold, frankincense, and myrrh. All through the night, local people visited the baby with small gifts and presents. Here's your gift. God bless. That's the end. Thank you so much for listening. We hope you enjoyed. But Hira has one more thing today. Wait, no. Hira has a poem that she wants to say, so if Hira wants to come up. A Bible verse. Hira, where are you? Can you go get her? Quick intermission, guys. Okay, thank you guys. Are you waiting for Hire? Yeah. Oh, okay. It's okay. Yeah, we will end the play now. Yeah. So guys, everybody come up for a bow. She will read her Bible verse very quickly. Yeah, here you can read now, okay? Yeah. Gidduutti busy taate gadi baate wife. Okay, you can read. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. And their child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. One, two, three.
Thank you all. Thank you, Urgi and Kanani, for coordinating this. Thank you, Asafa, so much for this wonderful skit, and we appreciate all who took part in this. Galatoma undi keessanu, galatoma jedhani mi'al tokko. Tole waaqayyoon guddaa galateeffannaa amma yeroo itti sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenyuudha gabaabaatti obboleessi keenya Asaffaan gara kanatti dhiyaatee sagalee waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ijoollee jiniin waa hojjechaa turre irra deebi'ee harka keessa walitti rukutaafi please. I know some of the children of our church didn't participate because some of you miss church, and when you miss what we do here. So next time we are going to do something which is inclusive, that everybody is going to participate in. And again, Urge and Kanani, thank you for writing the story, and for everybody, thank you for participating in it. I really appreciate. And now I'm speaking in English. Would you clap your hands again for them? Yeah, Galatoma, Gababati, Sagale Waaqayyo wajjin dhageenya. I will have very short sermon tonight about birth of Jesus Christ. Waa'ee kanarratti xiqqoo isheen dubbadha. Wangeelli har'aaf nuuf kenname Luqaas boqonnaa 2. Lakkoofsa tokko kaasee amma 14tti kan jiru seenaa sana erga irra deebi'ee dubbise booda gabaabaattiin sagalee waaqayyoo isin wajjin hirmaadha. Luke chapter 2 verse 1 to 14. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugusxoos mooticha biraa abboommiin ba'e. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qereeniyoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyyatti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyii Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreetii ba'ee Yihuudaa keessa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhimaa isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiraniis yeroon Maariyaam itti deessu ga'e. Hangafa ilma ishee deessee lafa bultii kara deemtutti lafa bultii kara deemtutti iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaaturra ciibsite. Tiksoonni tokko immoo naanna'aa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolaa isaanii in eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaa naannoo isaaniitti ibse. Kana irratti isaan naa'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himoo, kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera, inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo kana, mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaaturra ciisu in argitu isaaniin jedhee. Ameen. Daqiiqaa tokko kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Bara 2022 itti nu ceesiftee amma immoo dhuma barichaarraa waan nu geesseef tokko namoota dana jirruuf sin galateeffadhaa. Galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Waldaa keenyaaf sin galateeffadhaa. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Keessummoota nu wajjin waaqeffachuudhaaf addanatti argamanii jiraniif sin galateeffadhaa. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Karaa deemanii warra deebi'aniif iddoo garaa biyya fagoo dhaqanii warra deebi'aniif warras jiraniif biyya fagoodhaa kan dhufaniif hundumaaf si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Galgala kana waa'ee dhalachuu keetii isa waggaa 2000 dura raawwatee irratti sagalee kee hirmaanna geggeessaan hafuura kee qulqulluun wajjin ta'ee nutti haa dubbatu. Yeroo keenyaaf nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yeroo gabaabaadhaaf waa'ee kennaa irratti sagalee Waaqayyoo isinii qooda. Hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u, baga nagaadhaan dhuftanii. Waa'ee kennaa yeroo jedhu kennaa jechuun giiftii jedhamu jechuu kooti. Addana seenaa kana keessatti akkuma ijoolleen jalqabaa taphataa turanii maayikii tol isaan ga'uu didennaan sirriitti dhaga'uu dhabdan malee
kennaa akka isaan fidanii dhalachuu gooftaa Yesuus irratti kennaa akka isaan isaanii fi Maariyaamiif Yoosefiif kennaa akka isaan namoonni fidanii kennan dubbatanii turanii jechuudha. Sana caalaa garuu seenaa kana keessaa kan nuun arginu there is a two type of gift. First one is the gift that we get from God, Jesus Christ, and the second gift is gift that people brought for Jesus Christ, for Mary. Kennaa lamatu jira jechuudha, kennaa gurguddaa lama seenaa kana keessa. Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate kan jedhu Luqqisi ijoolleen dubbisan keessaa tokko ture. Addana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkaataan itti dhalate, akkaataan itti gara biyya lafaa dhufe yeroo laallu gadi deebi'ee nama ta'ee akka inni dhufee mul'ate argina. Waaqayyo akkaataan itti cubbuu keessaa nama baasuudhaaf adeemes gad of deebisuudhaanidha. Kanaaf kennaan inni Waaqayyo guutummaa dhala namaaf kenne for everybody, for every creation and generation, kennaan inni guddaan kenname Yesuus Kiristoos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos malee Kirismasiin hin jiru. Akka amma biyya kana keessatti aadaa godhannee gaafa Noovemberiin galu kaafnee mana keenya bira bareechannee Christmas tree dhaabbannee waan garaagaraa goonutu hin taane there is no Christmas without Jesus Christ. Jiraayyuu Yesuus malee Kirismasiin jira. Inni ayyaaneffatu namoonni tokko tokko akkasumatti amma fakkeenyaaf biyya Chaayinaa keessaati namoonni amantii kiristiyaanaan fudhannee tokko tokko Kirismasii as a culture, as a holiday kan ayyaaneffatan hin jiru. Garuu hundeen ayyaana kana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo waa'ee kennaa argachuu keenyaati. Kennaa isa addaa, kennaa isa dinqii isa Waaqayyo nuuf kenne kana Yesuus Kiristoos jechuudha. Waa'ee kennaa kanaa waan tokko dubbachuu barbaada. Waan lama. Tokkoffaa kennaan kuni Yesuus Kiristoos kennaa gati jabeessadha. Gati jabeessadha baay'ee mi'aadha. Maal inni priceless afaan Oromoodhaan maal jennu kennaa baay'ee gati jabeessadha kennaan kun. Sababii inni rakasa ta'eef sababii gooftaa Waaqayyo ilmaan qabu baay'ee keessaati ho'aa Yesuusin fudhadhaati ilma tokko manatti hambifadhaa jedhee miti. Tokkicha ilma isaati jechuudha kan gara biyya lafaa kana dhufe. Tokko kennaa gati jabeessadha. Lammata immoo waa'ee kennaa kana irratti kan dubbachuu barbaadu processing kennaan kun ittiin kenname is very painful. Gadi of deebisee Waaqayyootu nama ta'ee dhufee dhalate jechuudha. It's about humility. And humility is not fun, I think. Gadi of deebisuuni tapha minatti hin fakkaatu natti. It is not easy to be humble. I don't think anybody enjoys to be humble. Kilaasii isaa gadi buusee namni jiraachuu enjoy godha natti hin fakkaatu. Waaqayyo utuu Waaqa ta'ee jiruuti waaqummaa isaa dhiisee gad of deebisee nama ta'ee dhufee dhalate nu gidduutti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. That is why we celebrate Christmas. Akkaataan itti kennaa kana kenne the process of giving the gift is painful. Gad of deebisuu waaqummaa isaa dhiisee caccabee nama ta'ee foon uffatee dhufee nu gidduutti argamu ture jechuudha. Waan lama kana dubbachuu barbaade. Kennichi kennaa rakasaa miti. Kennaa baay'ee gati jabeessadha. Lammaffaa immoo akkaataa itti kennaan sun kenname baay'ee kan gad of deebisuu nama gaafatudha. Even the end of this story, Christmasiin kun dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Dhalachuu duwwaa miti, there is cross. Miti gara fuulduraatti gara fannootti adeemna. Akkaataan itti kennaan kun waan dhufeef fiixaan baasee adeeme iyyuu is very painful. Asirratti waan kanan kaasuu barbaadee fi waa'ee kennaa yeroo haasofnu kennaa yeroo ilaannu amma saantaan dhufee kennaa yeroo kennu ijoollee keessaniif yeroo kennu namni baankii isaa bireekii godhee kennaa namaa kennu badaa jira natti hin fakkaatu. Maaliif herrega keenya qabeenya keenya kaalkuleetii goonee eegganne hamma humna keenya irraa laanna. Arra adoonno namoonni community keenya keessatti amma fakkeenyaaf wabii maccaa irra birrii gaafataa ture jechuudha. Doolarii 100 reezii goona namoota buqqaanii fedhe namni akkaawuntii isaa keessaatti 50% isaa wabii maccaadhaaf kenne jiraala. Adoonno namoonni birrii gurguddaa kennan turaniiru. Ilaalaan oole 1,000 kan kennan 500 kan kennan baay'ee kan kennan yeroo kennaa laannu nuuni si'a baay'ee rakkannee dhiphannee maal abbaa koon godha gaa jenneetu qoonqoo keenya irraa kunneen yookiin cinqabnee laanna miti. Waaqayyo garuu tokkicha ilma isaa Waaqayyo garuu gad of deebisee waaqummaa isaan isa qixxeessu gooftaa Yesuus akkasittiin gara biyya lafaa dhufe isan isinitti himuu barbaade. The process of giving the gift was painful. Humbly of gochuu namaan of qixxeessu
dhufanii akka namaa beela'u dhufanii akka namaa dheebochuuf keessaa qaba. Baay'een dheeressaara short sermoniidha sababii ta'eef. Namoonni kennaa kana maal godhan addana keessatti yeroo arginu kennaan kun yeroo inni dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufu akka sadiitu jira. 3 things. Tokkoffaa namoonni they just continued with their life. Gooftaa Yesuus dhalateera dinqiitu ta'ee maal isa dhamu they didn't care about that at all. Jesus Christ was born. I don't care, that's not my business. jedhanii namoonni jireenya isaaniitti fufa warri tokko. Gaaffiis hin gaafanne deebis hin deebifne waan tokko sitti hin cinqabne maal godhanii jedhee jireenya isaanii akkuma durii itti fufan cal jedhanii dhuma. Bandara Beetlehem keetti waan guddaa ta'e there is big news waan nama baay'ee ajaa'ibu tokko breaking news tokko ture breaking news sun it was not breaking news for them at all. Gaafas duwwaa miti by the way har'ayyuu waa'ee Yesuus Kiristoos namoota baay'eef breaking news miti. Dhimma isaanii miti Yesuus Kiristoos dhalatee dhiisee kiristiyaana taatee dhiiftee waldaa dhuftee dhiiftee for some people they don't really care that much. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kana oduu gammachuu kana oduu misraachoo kana warri kaanii oduu isaayyuu hin dhageenyes yoo dhaga'anis dhimma isaa kan hin qabaatin hafan jiru. Kaataagorii tokkoffaadha kun. Lammaffaarra kan jiran isinitti hima. Lammaffaan immoo warri wanta isaa beekanii warri aangoo isaaniif sodaatan warra akka Heroodis immoo cic gochuu barbaadan. Maal jedhee Heroodis seenaa isaa dubbiftanii ajjeesuu warra barbaadu balleessuu warra barbaadu oduu gammachuu dhaamsuu kan barbaadantu jiru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Na dhaggeeffataa jirtu? Wacuun narreedha kanarratti. Oduu gammachuu sana dhaamsuu namoota barbaadantu ture. Mootota akkasiitu lafanni itti dhalate natti maa dhaqeen aarsaa dhiyeessaa fi ani si'edhe. Dhuguma aarsaa dhiyeessuu barbaadeeti? No, he want to kill him. Yesus oduu gammachuu ajjeesuu kan barbaadan jiru har'allee akkuma kan. Wanti gaariin akka hin taaneef hawaasa keessatti wanta gaariin yeroo ta'u araarri yeroo ta'u nagaan yeroo bu'u gammachuun yeroo dhufu Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef maalidha? Nagaaf miti. Nagaa kana balleessuu kan barbaadan jiru har'allee. Oduu gammachuu fidee dhufe kana miti. Yesuus Kiristoos kana ajjeesuuf barbaada ture. Kaataagorii lammaffaa jechuudha. Sadaffaan immoo warra tiksitoota warra namni yaadaan hin qabnee fi warra beektota warra sanadha. Akka inni dhufee dhalate arganii this is very important news jedhanii warra argee fiiganii dhufaniitu kennaa isaa kennuu isaa sagaduu ulfina kennuufi ture jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gartuu isa kam keessa akka jirru of ilaaluutu nuuf ta'a. Waldaa keessa jiraachuun keenya duwwaan gahaa miti. Gartuu warri sadaffaa eenyummaa isaa baranii waaqummaa isaa baranii warra sagaduufi dhufan sanadha. Yesuus Kiristoosiin waaqatu dhalate jedhanii urjii isaa ilaalanii faana dha'anii kuni wanta seenaa gedderuudha. Akkaataatti kaalendariin addunyaa kanaa lakkaa'amu hin geddera kuni. Kana booda BC hin jennu AD jenna akka jedhanii yoo yaaduu baatan illee dhalachuu gooftaa Yesuus irraa kaayeeti mini kaalendariin kan inni akkaataan itti lakkaa'amu kan inni gedderame. Eewutu dhalachuu isaatiin kaalendariin kan eenyuun gedderame jira nama akkasii. He is only Jesus Christ. He came to the world and he changed the way we count our days, history. Akkatti seenaan lakkaa'amu geddera jechuudha. Kanaafi oduu gammachuu kanatti warri sadaffaanii waaqatu dhalate kun wanta ajaa'ibaa jedhanii deebii kennan jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Okay. Nummoo oduu kana akkamittiin deebiifnaa isa jedhuun isinitti mee xumura. Attam goonuun immoo Kirismasii kana. What should we do about birth of Jesus Christ? What is expected from us? Galgala kana yeroo dhufnu ijoolleen yeroo isaan performii godhan baay'ee nama gammachiisaa, baay'een gammadaa, maatii wajjiniin ta'uun baay'ee namatti tola, nama gammachiisaa, waldaa kiristiyaanaatti akka inni wajjiniin dhufuun keenya baay'ee gaariidha. Is that it? Or is there something more that we need to do as a community, as a person, as a Christian? What should we do? Maal goonuu kan jedhu. Waa'ee warra sadaffaa sanatti isinii deebi'uu barbaada. Warri sadaffaan suni waaqummaa isaa baraniitu, gooftummaa isaa baraniitu, urjii isaa ilaalanii dhufanii ulfina kennaniif. Tokkoffaa irratti kan nurraa eegamu Yesuus Kiristoosiin beeknee ulfina isaa laachuu. Kirismasiin yookiin immoo inni nuun ammatti jirru kuni waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isa nagaa buusu, waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhuudhaaf dhufe sana, isa fuudhe sana ta'uusaa barree akka itti jireenya keenya jiraachuutu nuuf ta'aadha. Isa ammatti jirru kana jechuudha. Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya akka inni ta'e,
mana keenya akka inni fayyisu, waldaa keenya akka inni fayyisu, gaa'ila keenya akka inni fayyisu, hawaasa keenya akka inni fayyisu itti amannee akkasittiin jireenya keenya geggeeffachuutu nurra jiraata. Lammaffaa irratti this is my point. Isa kana na dhaggeeffachaa jirtu baay'ee gaarii. Isa dhumaa jechuudha kun. Kennaa kennuutu nurra jiraata nus. Kennaa sanuu kenname kana dabarsinee kennuutu nurra jiraata. We have to give gift jechuun barbaada. Saanta ta'uu nurra jiraata jechuudha. Maal jedhamanni kara chimnii keessaa dhufeetu kennaa kennee deemaa jedhama miti. Yeroo ijoolleetti ijoollee keessan goyoomsitaniitu mitiire. Amma isaan dammaqanii wanta sana seriously gaaffii isin gaafachuu jalqabanitti ittiin goyoomsitu. Ofiima keessaniitu saantaa dhufee noorzi pooliidhaa dhufee maal godhee diiriijin dhufee kennaa kaayee deebi'ee jettaniitu. After some time seriously itti yaaddanii ijoollee waanuma isaan gaafatan serious yoo tokko bilbila gaafachuu jalqabu waan ciccimaa gaafa isaan gaafachuu jalqabanii saantaan argii gochuu jalqabaa jechuudha mitiire. Santa is no more Santa. I don't think jedhamuu jalqaba. Saantaani manifestii of gochuu jalqabaa jechuudha. Anuma ture saantaan sun jechuudha. Of mul'iseetu no this is not good for you jechuu jalqaba jechuudha. Akka saantaa durii ta'uu dhiise. Garuu still kennaa kennuu itti fufna. Waa'ee kennaa irratti waan tokko isin hima. Sila ganamatuuni Scott Simon warri NPR dhaggeeffatan beektudha yaada. Weekend edition irratti Scott Simon was talking about organ donation. Kennamu jechuudha. Amma serious ta'uu bachaa dubbinsa. Qarshii laachuu dandeenya, t-shirtii babbareedaa isaa olii laachuu dandeenya, but there are a lot of people who donate their organ in this country. Can we do that? No, I'm just asking. Ani gochuu nan danda'a koon beeku. Isa dhiisaati caaltuun ati warraa koo si'a baay'ee dhiiga dhattee laattee jechuudha. Maaliif laattaa ittiin jedhee rakkoo gochaa ture. Waa'ee kalee kennuun kan biraa jechuukooti. Waanumaan dhageessanitti mun barbaade. Namoonni tokko kalee isaanii baasanii namaa kennu. Nama jaallachuu irraa kan ka'e. Yeroo kalee isaanii kennan immoo nama maatii isaanii keessa jiruuf duwwaa kennu miti. Kalee isaanii cal jedhanii ma kennu. Strangeriin tokko ta fayyadamadhanii. So ganama Scott Simon maal haasaa ture weekend edition irraati. There is this hospital in Houston, Texas. Methodist Hospital jedhama jechuudha. Hospitaala sanatti namoota 10 warra kalee isaanii dooneetii godhanii fi namoota 10 warra kalee isaanii fudhatan sana lamaan walitti fidan. Yeroo baay'ee namni yeroo kalee isaa dooneetii godhu eenyuuf akka inni dhagee kennamu iyyuu hin beeku. Akkasumatti dooneetii godha malee jechuudha. Namni kennaa horii namaa kennuu danda'a, waan akkasiis namaa kennuu danda'a jechuudha. Kennaa maal laanna kennaa Kirismasii kanatti maal laattan kennaa isa akka nuyi yaadnu barbaada. Kennaa walii laachuu nurra jira. Kennaa namichi tokko kennaa isinitti makan biraa immoo bara 1994 keessa boqote namichi tokko Russell Herman jedhama namichi kun nama biyya Ameerikaati. 1994 gaafa du'u wiilii isaa irratti barreessee du'e. Maal jedha? Qabeenyaa isaa keessaa $2 biliyoona 2 magaalaa koof hin kenne jedhe. Magaalaa keessatti dhalatee East St. Louis kan jiru tokko isaaf hin kenne $1 biliyoona 1 biliyoona 2 actually biliyoona 1 immoo itti dabalee State of Illinois kenneera jedhe wiilii isaa gaafa dubbisan biliyoona 1 immoo National Forest Service hin kenna waa'ee forestii baay'ee keerii gochaan ture yeroo jiraachaa ture biyya lafaarraa jedheetu du'e jechuudha. Gaafa dhaqanii wiilii isaa ilaalanii qabeenyaan namicha kanaa konkolaataa tokko duwwaa qaba. Konkolaataa 1983 Oldsmobile konkolaataa warra oldii kana beektumni warra babbareedoo ishee duwwaa qaba. Garuu waan hin qabne kenna jechuudha. Waan akkaawuntii irraa hin qabne kenna. Waan mana hin qabne kenna irraa nambise malee $1 tiriliyoona 6 immoo Federal government if kenneera American liqisheetti na kaffalattu jedhe. National debt qabdi miti American. Isatti no ofirraa kaffaltu American jedhee wiilii isaa keessa gaafa dubbisan jechuudha. Sometimes the gift that we give is akka kana ta'a duwwaa jechuudha. Kennaa duwwaa kennuu jira miti. Kennaa uumamu tokko of keessaa hin qabne duwwaa isaa kennuu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kennaa akkamii laanna nuun qarshii kennina moo kalee keenya baafnee kennina moo maal olii laanna? What do we give for each other? Tonight,
And let me go back to something very challenging now for all of us. Kennaan tarii waldaa kiristaanaa kana keessatti galgala kana nu walii kennu nurra jiru jaalaladha. You don't pay anything for this. Jaalaladha, kennaa jaalalaati. Materiaalii miti kun jaalala. Gochuu hin dandeenyaas. Akkaawuntii keenya keessaa wanti bahu tokko iyyuu hin jiru jedhee miti. Isiniin salphise. Galgala kana kan nu walii laachuun nuuf ta'u kennaa dhiifamaati. Gaa'ela keenya keessatti, mana keenya keessatti, waldaa kiristaanaa keenya keessatti. That is what we need. Can we give that? Hawaasa keenya keessatti dhiifama walii gochuu, walii laachuu dandeenya for this Christmas. Can we do that? Waldaa kiristaanaa keenya keessatti kana gochuu dandeenya. Waldaan inni kuniif inni garasii kana gochuu danda'a. Waldaa kiristaanaa keessatti among ourselves can we do that? Materiaalii miti kana walii laannaa hin jedhe. Deebiin laachuun isin irra hin jiru. If you want to give that, you can give it in action. Bilbilaan laachuu dandeessu, amma kaatanii laattanii deemuu dandeessu, postpoonii gochuun immoo isin hin gaafatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kennaan nuun galgala kana walii laachuu dandeenyu, I am sorry jechuun dandeenya. Can we say that? I'm sorry. I don't know. Jechuun dandeenya. Yoo namni waa'ee namaa nu gaafate. Abaluun akkas jedheen yoo namni conspiracy dhufee nutti hime, I really don't know. Jechuun dandeenya. Ana ammoo wanta baay'ee na rakkisu. Challenge na godhu. Yoo namni if somebody approach you as somebody who is expert yookiin nama waa beekutti yoo waa dhufanii namni dhufee waa isintti hime, ay hin beeku wanta kana jenna. No, ani hin beeku jechuun dandeenya. It's very challenging. Yeah. Jenneetullee waa develop goonee namatti himna malee ani hin beeku. Ani hin beekuun maal nama godhe seedan. Kennaa kan biraa kennaa dhaggeeffachuu walii laachuu dandeenya. Na dhaggeeffachuu dandeessu amma naasa'ee fixutu utuu interruptiin hin godhin. Waan akkasii community keenya keessatti yeroo isin haasoftan akkam jenna manuun yeroo nama haasa'u jalqabu namni keenya kenna naa galeera waan ati chaartu qoyi jedheetu yaada isaanitti hima. Hanganaan daqiiqaa 15 haasa'a ta'a. Wal dhaggeeffachuu dandeenya, walii obsuu dandeenya, irra walii darbuu dandeenya. Kennaan nu walii laachuun nuuf ta'u isa kanadhaadha. Kun birrii baasuu hin qabu garuu isan sila jedheedha. Waaqayyo gaafa gooftaa Yesuus ta'ee gara biyya lafaa kana dhufee processing isaa it was painful. Why? It needs from God to be humble. Eenyummaa isaa gad deebisuutu sarara ture sababii ta'eef. Jaalala wal jaallachuudhaaf, dhiifama walii gochuudhaaf humility nama gaafata. Beektu miti? That is what we need for Christmas. In our politics, in our church, in our life. Gaa'ela challenge qabu keessatti kan barbaachisu kanadha jechuudha. Ameen hin jettanii? Akka namicha warra sila jedhee kalee laachuun barbaachisu yoo Waaqayyo isinitti mul'ise isas laadhaa. Gaariidha baay'ee. Okay, waa'ee kaleetti deebi'anii. Driving license keessan irratti namoota meeqadha orgaan doonerii kan taatan? Jechuun yeroo duutan jechuu kooti amma miti maal? Gaafan du'u qaama koo fudhachuu danda'u jedhee namni waadaa galee eenyu jira. We don't have anybody. Oromoon gara balleessan jennee Oromoon arjaadhan jennee sin. Namni tokko iyyuu hin jiru. Oh, think about that. Think about it. You know? Maaliifin kana kaasa isinitti fakkaate si'a baay'ee nuuni akka societytti moraaliidhaan naamusaan jaalalaanii we put ourselves here. Garuu isa kaan immoo gaa isintuu beektu soobii ta'eef. Kanaaf galgala kana kennaa jaalalaa walii alaannu. Galgala kana kennaa jaalalaa mana keenya keessatti ijoollee keenyaaf yeroo nan isiniin jedhu sababii ijoollee keenya jaallannuuf isa maateriyaalii goonu miti. Ani ijoolleen guddifne dhiifama. I'm just giving yaadan kennaa irra dogoggoruu hin danda'a. Garuu wal jaallachuu wal dhaggeeffachuun suni bu'aa guddaa nuuf buusuu danda'a. Waan baay'ee irraa nu hambisuu danda'a. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Inni irratti fakkaata lallabii koo. Ol kaanee Waaqayyoon kadhanna. Christmas giftiin waldaa koof kennu maalidha kan jedhu of haa gaafannu. Christmas giftiin ani geggeessitoota waldaa kiristaanaa kanaaf kennu maalidha? Christmas giftiin ani luba koof kennu maalidha? Christmas giftiin lubi waldaasaaf kennu maalidha? Ijoolleen abbootaaf kan kennan maalidha? Christmas giftiin nuun walii keenyaaf laannu maalidha? Isa jedhu akkasii yaaddanii kennaa sana kennitaniin isin gaafadha galgala kana.
because God is giving us this opportunity to give the gift. Maatii keenya gidduutti laannu sana duwwaa miti. Ani amma saantaan barbaada jechuudha addana keessa. Nama akkas ta'ee kennaa kennuun barbaada. Maalan kenna waldaa koof, maalan kenna saba koof, maalan kenna mana koof. Isa culturein biyya kanaa consumerismiin hafuura nu kututu hin taane waan qabatamaa. Something behavioral, something emotional, something tangible. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya si galateeffanna. Eeddee tikstee yoona kana waan nu geesseef maqaan kee haa ulfaatu. Kennaa guddaa ofii kee waan nuuf laatteef galanni siif haa ta'u. Kennaa waan tokkoon illee bakka bu'uu hin dandeenye ofii kee waan nuuf laatteef maqaan kee haa ulfaatu. Nuun immoo kennaa hafuurri kee qulqulluun akka nuti laannuuf laphee keenyarra kaa'e jabaannee akka laannuuf ayyaana kee nuu baay'isi. Mateeriyaalii duwwaatu hin taane waan ati nurraa heddu walii laachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Saba keenyaaf laachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Abboota keenyaaf laachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Ijoollota keenyaaf laachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Waan dhuftee nuuf dhalattee cubbuu nurraa kaafteef maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nooraa ulfaadhaa. Obboleessa keenya Asaffaa Waaqayyo isaa haa eebbisu. Yoo jaalala keessan ta'ee daqiiqaa tokko ol kaanee kadhata kan akka itti fufnu barbaada. Ol kaanee dhaabannee kadhata akka itti fufnu barbaada. I want all of us to stand and pray. Sagalee Waaqayyootu galgala kana gara keenya dhufe. Yesus Kristos isa ofiisaa dabarsee nuuf kenneef. Galgala kana kalee keenyas miti. Qarshii keenyas miti. Taalentii keenyas miti. Ofii keenya akka kenninu hafuurri qulqulluun nu gaafataa jira. Yeroon kun nun darbin. Of kennuu dandeenyaa? Waaqayyo jaalala gifti Christmasii goonee akka walii kenninu nu waame galgala kana. Dhiifama walii kennuu dandeenyaa? Tarii maal kan balleesse yoo ana miti isheetoo balleesse isatoo balleesse jennee akkuma amala keenyaa irra darbinaa laata galgala kana. Kun jala bultii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. And the Holy Spirit is really among us. Inni dhuguma gidduu keenya jira. Inni qoosaadhaaf miti. Inni dhuguma as jira. Anoon balleessine isheetoo balleesse. Anoon balleessine isatoo balleesse. Anoo homaa waan hin godhen beeku jenna har'a Yesuus Kiristoos akkati waldaa kanaaf of kennitu si gaafata. Waldaa isa dhiiga isaatiin bite jedha Phaawulos. Badamuu yewaajjaat beeta Kiristiyaan. Waldaa ishee dhiiga isaatiin bitamte. Isheedhaaf akka nu of kenninu nu gaafata. Buloota koo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos garaa tokkummaatiin, garaa dhugaatiin, garaa jaalalaatiin akkatti ceenu barbaada Waaqayyo. Hundumti keenya harka keenya gara Waaqayyootti qabnee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera'u tokkicha ilma isaa amma kennutti. Inni gara biyya lafaa dhufee gara warra dhuunfaasaa dhufee warri dhuunfaasaa garuu isan simanne warra simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kennee jedha. Yesuus Kiristoos kennaan kee kun nu qaqqabeera. Galgala kana aniif waldaan kun waadaa sii galla.
kennaa nuuf hin dhufne keessaa homtuu gatii kee hin baasu. Waan qabnu keessaa homtuu gatii kee hin baasu. Garuu galgala kana garaa dhugaatiin ofii keenya sii kennina. Galgala kana nuyi kan keenya miti kan keeti ofii keenya nurkaa fuudhi. Ofii keenya jireenya keenya nurkaa fuudhiitii ati hafuura kee qulqulluudhaan nu guuti. Garaa nagaa barbaadu, garaa dhiifama barbaadu, garaa araara barbaadu, garaa tokkummaa barbaadu, garaa jaalalaa, garaa dhugaa, garaa gad of qabu, garaa gad deebi'u, gad of deebisee mana kee jireenya keenya hafuura kee qulqulluudhaaf karaa godhee kan kennu yaa Waaqayyo akka taanu galgala kana nu gargaari. Yaa Waaqayyo akkas taanu nu gargaari. Qodaa waan biraa nun godhin qodaa hafuura qulqulluu nu godhadhu galgala kana. Garaa dhiisu, garaa irra darbu, garaa jaallatu, garaa hammatu, garaa of gaddeebisee nama gara biraa ofirra caalchisee yaadu akkati nuu gootu galgala kana maqaa Yesuusiin si kadhanna. Dubbii kee irra dhaabbannee si kadhanne atis kana goota maqaan kee bara baraan ulfaatu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nooraa. Irra deebi'ee harka keessan gara isaatti qabdanii asaffaadhaan Waaqayyo si haa eebbisu akkasiin jettaniin barbaada. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii. Amma gara sagantaa keenya gara faarfannaa men's group faarfannaa faarfatu gara fuulduraatti dhufanii so isa bodaannoon faan jiru miti. Gara fuulduraatti luba yaada isaan faa qophaa'anii dhufan fakkaata. Bodaanno inafe inti qophoomne okay. Okay, boritti qophoofna boyfriend bor sagantaan jira gati ta'eef tole hin darbina gatii qabna jedhaniif hin baase asirratti. Amma yeroo ibsaati warri miidiyaa ministirii yerootti waldaan ibsaa qabsiifannu tokkummaadhaan kaane ibsaa gara fuulduraatti nu dhiyeessaa warri keessumsiistanuu walii wajjin yerootti faarfannaa halkan qulqulluu faarfataa ibsaa keenya immoo qabsiifannu ta'a akka waggaa waggaadhaan godhaa turre isa booda kadhataan xumurraa jechuudha sagantaa keenya xumuratti dhiyaachaa jirra. Kanaaf warri nama tokko lama duwwaatuun ta'an namni lama sadan tokko shaamaa hiruu daftanii yoo namootatti nuu kennitanii dafnee xumurra. Toletu shaamaan hiramaa jiru beeksisaa dhumarratti nima jedhee yaadee ture beeksisaa isinitti himuun barbaada. Bor akka kennaa qulqulluu fudhannu torban darbe isin beeksifneerra dhuma ji'aa akkasuma immoo Kiriismasiidha asitti wal arginee Waaqayyoon waaqeffannaa ganama dafnee waaqeffannaa gabaabaa godhannee gallaa adaraa hin hafinaa galgala sas turre jettanii. Programmiin New Year kan guyyaa jimaataa kadhata walii wajjiniin qabaannaa galgala jechuudha. Galgala sa'aatii 6 kaasee kadhata gabaabaa wal duukaa qabaannaa. Sanbadduraa immoo EVdha. Gaafa 31 EVdha. Akkasuma gaafa sanbata guddaasi guyyaan January 1 sanbata guddaarra wal eegati ta'eef waaqeffannaa gabaabaa walii wajjiniin qabaannaa ayyaana keessan ayyaaneffachuutti hin deebitu jechuudha firaa follaa wajjin. Ittaansee gaafa New Year walii wajjin tokkummaadhaan irbaataan jalqabna wal duukaa asitti irbaata galgala sa'aatii 6tti irbaataan jalqabnaa walii wajjin yeroo fudhannaa achi booddee fellowship olii keessaa baaneetu gara kana kan dhufnu jechuudha walii wajjin kana itti yaadaa Waaqayyoon kadhadhaa gammachuudhaan tokkummaadhaan irbaata bara araaraa haaraatti Waaqayyo nu dabarsu walii wajjin hirmaanneetti dabarra jechuudha. Karaa men's ministry beeksisii obbo Daannoon
vaayibarii irra kaa'an jira yeroo asii baatan tarii obbo Daannoo fa'a vaayibarii irra nuu kaa'e naannatu kaa'e akka waa'ee New Year celebration ilaalchisee waan beeksisan qabu obbo Daannoo dubbisaa yeroo baatanuu wanti warri itti qophooftanii dhuftanii waan achitti guutan qabdu obbo Daannoo. yaa warra dhiiraatu nutti hime jechuudha walii wajjin mari'anneedhaa isin immoo naa vaayibarii keenyan dubbistu himee warri vaayibarii dubbistan vaayibarii waldaa keessa nama 90 meeqatu keessa jira okay namooti dubbisan jiru. Adde Lidiyaan jiru. Guddaa Waaqayyoon galateeffannaa bakka hunduma keessanitti isin ga'e. Torbanarraa Niweerii gara asitti diinanii nyaannee amma sa'aatii 12tti as turraa. Kanaaf nyaati yeroo hundumaa jira waggaa waggaan jechuudha. Kanaaf akkuma daabboo ishee gochuu hin dandeenyu kanaaf nyaata qophaa'u kanaaf immoo maatiidhumaan birrii 30 yoo walitti buufannee dubartoonni sutuu hin rakkatin orderii godhamee dhufaa. Kanaaf amma dandeessanii nu gargaaraa jennee murteessinee jechuudha warra dhiiraa warri dubartootaa koreen jiru walitti dhufe jechuudha. Kanatu nu salphisa jenneetu. Baay'ee galatoomaa wajjinumaan gammannee akka dabarsinuudhaaf nu gargaara. Doolaara 30. Tole gammiin fudhanne nishama. Atau fayyaa ta'aa amma ol kaanaa warri miidiyaa nu geggeessu gara walii wajjin shaamaa keenya qabannee ol duukaa faarfannaa akka isaan gaadii nu godhanitti faarfachuutti dabarra jechuudha.
isaatiin garbummaanis baadeera. Faaruu gamoo kottaa wajjin faarfannaa namni hundumtuu maqaa isaa ol kaafnaa. Gaarii jedhaa fi faarsaan gamootaadhaan yaalkaan halkaan gooftaan dhalatee halkaan Hallelujah, 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 hallelujah. Shaamaa keenya ol qabaa. Ililleedha al tokko mee ilillee hundumti keenya wal faana. Wal faana Merry Christmas yaa jennu 1 2 3 Merry Christmas. Waaqayyoof galanna ta'uu guddaa gooftaatti hin gammannaa hin ililchinaa isa kanaan nu ga'eef galanni ulfinni irra deddeebi'aa ta'u. Ammallee shaamaa keessan ol qabaatii ililleedhaan Waaqayyoon galateeffadhaa si'a tokko. Iyesuus Kiristoos isa jiraataadha. Isa jiraataatu gidduu keenyatti dhalate. Inni waggaa 2000 dura dhalate amma immoo hafuura isaatiin jireenya keessan keessatti dhalate. Isa jiraata, isa jireenya namaa keessatti, isa namummaa namaa haaressutu dhalate. Akkuma shaamaa keenya ol qabnee jirrutti Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyoon kadhannaa, kadhata xumuraa godhannaa walii wajjin. Yaa Waaqayyo galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Halkan kanarratti ifa dhalachuu Yesuus Kiristoosiin diraamaa agarsiifna miti. Dubbii wangeela keetiitiin keessa keenyatti dhugumaan dhalatte galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Maqaan kee bara baraan olola jedhu. Ifni dhalachuu keetii akkuma biyya lafaa ibse, ifni dhalachuu keetii garaa tokkoon tokkoon keenyaa galgala kana haa ibsu. Ifni dhalachuu keetii mana tokkoon tokkoon keenyaa haa ibsu. Ifni dhalachuu keetii waldaa tokkoon tokkoon keenyaa haa ibsu. Ifni dhalachuu keetii jireenya keenya haa ibsu. Dukkanni maqaa Yesuusiin haa ifatamu. Biyya keenyarraa dukkanni maqaa Yesuusiin haa ifatamu. Saba keenyarraa dukkanni maqaa Yesuusiin haa ifatamu. Duuti ati jireenya fiduudhaaf gara biyya lafaa dhufte. Duuti badiisni biyya keenyarraaf saba keenyarraa maqaa Yesuusiin haa ifatamu. Ati mootii nagaa mootii jireenyaati. Moo'icha biyya keenyaaf saba keenyaaf kenni. Nagaan isiniif haa ta'u jette. Ati mootii nagaati. Sagaleen keessa akka jedhu inni mootii nagaati jedha. Mootii nagaa jireenya keenya tokkoon tokkoon akka geggeessitu akka nu dhuunfattu si kadhannaa. Amma galgala kana immoo sagantaa keenya xumurree asii gara mana keenyaatti yommuu gallu ati nu dura bu'ii nu geggeessi. Shaamaa keenyaa dhaamsinu. Ibsaa nuuf ibsaa. Ammallee kadhata keessa jirra. Tokkoon tokkoon keenya asii baanee gara mana keenyaatti yommuu gallu ati nu dura bu'ii nu geggeessi. Karaa irratti yeroo konkolaataa oofnu namattis akka hin buune namnis akka nutti hin buune nagaatti ati hafuura keetiin nu geggeessi. Eegumsi kee hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Halkan kana nagaatti nu bulchi. Waggaa kana nu eegdee nu geggeessitee ayyaana dhaloota keetii isa jala bultii isaa akka ayyaaneffannu nu goote. Waggaa dhufuunis akka ati nu geessu si kadhanna. Borga namas fuula kee duratti walitti qabamnee si waaqeffanna walii wajjin. Yaa Waaqayyo halkan kana nagaatti nu bulchi.
Gooftaa keenyaa si kadhannaa sagalee kee warra nutti dubbatan, ijoollee nu tajaajilan, warra miidiyaa irraa nu tajaajile, karaa garaagaraatiin warra nu tajaajile, warra faarfatan, warra nu geggeessan hundumaa yaa Waaqayyoo ayyaana keetiin isaan eebbisi. Mana isaanii jireenya isaanii eebbisi. Amantoota galgala kana iddoo kanatti walitti qabamani maqaa Yesuusiin isaan eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Turtii isaanii walii wajjin, tokkummaa isaanii walii wajjin, ayyaana kan akka isaan itti dabarsan walii wajjin ati eebbisi. Ati argamuudha eebbi, bakka ati jirtu eebba jira, argamuu keetiin isaan eebbisi. Nagaatti nu bulchii nu wajjiniin ta'ii jalqaba amma xumuraatti waan gidduu keenyatti argamteef galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Walii wajjin kadhata Gooftaan keenya barsiisee hin kadhannaa. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenyas nuu dhiisi. Nus kan nu yakkaniif akkuma dhiibnu. Qoramatti nun galchin. Hamaan oolchi malee mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis baruma baraan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu, isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu, nagaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Nagaa Gooftaatiin deddeebi'aa, Waaqayyoof hojjedhaa. Nooraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa keenya jala bultii ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2022 galgala kanaa asuma irratti xumurraa. Bor waaqeffannaa keenya irratti sa'aatii 10:00 ganama wal arginaa. Yeroon kun immoo yeroo fellowshippii walii wajjin hin qabaannaa. Moo hin qabaannu? Tole. Mana nagaatti galaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Yeroon walii wajjin shaayii buna fellowshippii keessatti hin jiraata. Gara sanatti akka har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalate. Innis immoo Kiristoos Goofticha. magaalaa xiqqoo mandara Beetel keessa ilmatu nuuf dhalatee dhagaadhaa geessisa. Humni waaqummaa isaatii addarraa calaqqisa. Gaddeebi'ee nuuf dhufee manuma jaalallisa. Kottaa gammadaa lilchaa ifa guddaan nuuf ife. Daandii jireenyaatti argamee fayyisaan keenya olii dhufe. Kottaa gammadaa lilchaa ifa guddaan nuuf ife. Daandii jireenyaatti argamee fayyisaan keenya olii dhufe. Kiristoos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. 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 Kiristoos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa.
baasu folii mul'ate du'a fangoosa cabsee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Muka dhaabee badii eeggatuuf abdii jireenya labsee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Dukkanni jiru du'i mo'ame furtuu si ol fuudhamee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Warra jireenyaaf tasa yaadamne tulfiinicha fo'amee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Waanjoo garbummaa isaan caalee nurraa lafaan dhadha'ee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Qajeelummaa isaaniifatti baane birmadummaan nuuf ta'ee Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Jirenya gaafa nagaa hola araara masiin mawaaqa bakkalcha barii biftuu ganamaa angoonsa jabaa fuudhee ilmaan namaa. Mootii jireenyaa angaafa nagaa hola araara masiin mawaaqa bakkalcha barii biftuu ganamaa angoonsa jabaa fuudhee ilmaan namaa. Fayyisanii oolchaa jireenya gonfachiisa maqaa Yesuus dansaadha dadhabaa boqochiisa. Fayyisanii oolchaa jireenya gonfachiisa maqaa Yesuus dansaadha dadhabaa boqochiisa. Fayyisanii oolchaa jireenya gonfachiisa maqaa Yesuus dansaadha dadhabaa boqochiisa. Gonfachiisa dansaadha boqochiisa. Nuuf dhalatee Kristos Kristos nuuf dhalatee Kristos.